Tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa Jimaataatti galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kun yaayyuu jalqaba. Bilchuma fooliin teessan nagaya gurraan dhalaan 27 bara 2020 keessa jira. Raadiyoo VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi meetira baandii irraa caqasuu jirtanii anini soraa laafeetiin nu dhiyaadha. Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan ogeeyyiin fayyaa addunyaa kanarra jiran dhukkuba vaayirasii koronaa yeroo ammaa uummata miliyoona 80 ol qabatee jira jedhamee yaadamu karaa ittisuun danda'amutti fuuleffatanii hojjetaa jiru. Oduu ammaaf qabnu matoota oduu qabnu keessaa tokko. Akka itti gaafatamaan paartii Izeemaa Dr. Biraanuu Naggaa jedhetti bulchoota mootummaa Itoophiyaa giddumaan paartii bulchitu horii guura jedhaniitiin nama sodaachisuutu jiranii yaada ufii dubbachuulleen yaada mataa ofii dubbachuulleen sodaa keessa jira jedha. Vaayirasiin koronaa akkuma jennee addunyaa yaaddessuu jira. Kaffiyaaloo Tafarraa gurbaa manidhaa Itoophiyaa keessatti miila lamaanuu dhabhaani amma abbaa ilmaati. Jireenyi akkamitti jira? Jarooleen Dambidooloo akka mootummaa fi warri qeellama wallaggaatti walloole Harum nagaatiin fala barbaadaatu gaafatan. Tuttuun waan har'a isaaniitti himnu keessaa akka tokko kan kaaniin ammoo galma vaayirasii koronaa kan irratti ijoollee Itoophiyaa gara Kooriyaa kibbaa jiranillee dubbifne oduu tasaanaa namoonni. Ogeeyyiin fayyaa addunyaarra jiran dhukkuba vaayirasii koronaa yeroo ammaa yoo xiqqaate biyyoota 40 keessatti namoota 82,000 qabachuun isaa beekame akkamitti ittisuun akka danda'amutti fuuleffatanii jiru. Gama biraatiin immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhukkubni vaayirasii koronaa kana gammaatti yoo xiqqaate biyyoota 40 keessatti namoota 800,000 ol qabate Yuunaayitid Isteetsiin mudachuurraa oolchuun akka hin danda'amne dubbatanii garuu biyyi isaanii ofirraa qolachuudhaaf qophii ta'uu ishee beeksisanii jiru. Sadarkaa dhukkubichi lammiiwwan Ameerikaatti balaa ga'uu dandeessisu gadaanaadha jechuun dubbatan pirezidaant Tiraamp. Agammaatti walumaa galatti Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoota 60 irratti dhukkubichi argame. Dr. Abiy 200 ሚሊዮን አይኖች እያዩ ነው። Har'a as magaalaa Waashingten waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti dhalattoonni Itiyoophiyaa magaalattiif naannawa ishee jiraatan dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan hiriira ba'anii jiru. Marii dhimma hidha laga Abbayyaa dhiheenya kana Itiyoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti geggeessamaa ture irratti Yuunaayitid Isteetsi maricha keessatti Masriidhaaf loogdee jirti jechuudhaan dubbataa jiru. Hiriirtonni kun mootummaan Itiyoophiyaa waliigaltee dantaa Itiyoophiyaa dabarsee kennu akka mallatteessine gaafatanii akkasumas qabiyyee marii agammaatti geggeessame akka ifatti beeksisuus gaafatanii jiru. Paartiin badhaadhinaa gochaalee amanamummaa fi haqa qabeessummaa filannoo danqaan kan raawwatu taanaan ifatti balaaleffachuudhaaf akkasumas immoo itti gaafatamummaa akka qabaatu gochuudhaaf boodatti hin deebinuu jedhu paartiin Izemaa ibsa baaseen filannoo dhufu akka milkaa'u taasisuufis qaamota hawaasa adda addaatiin waamicha dhiyeessee jira. Paartiin kun ibsa paartichi kennu hordofuudhaan kan mallaskaachuu ammaa gabaase sooratu dhiyeessa. Itti gaafatamaan Izeemaa Dr. Biraanuu Naggaa waan mootummaan biyyi bulchuu jiruuf agammaatti hojjetee fi rakkoolee garaagaraa irra jedhe dubbate. Filannoo dhufuu jirtu irratti qophiisii rakkoolee sitii fi jeequmsi biyya keessa mul'atu jedhe irratti waan hedduu jedhe. Olaantummaa seeraa qood bulchootii jijjiiramaa qabaachuu malanii fi garaagaraa irratti ibsa kenne. Akka kanaan warri biyyi bulchuu jiru mootummaa durii keessallee warri dhufelleen deemokiraasii dhugaatiin deemnaa jedhaniitiin namilleen gurritti kenneetiin qalbiin haq tokko waan garaatti qabatu qabachaa caqasee jedha. Akka jechisaatti jeequmsaa fi rakkooleen bar jijjiirama keessa arganii humni jabaachuu dhabuu mootummaatti agarsiisa. Sun qofaa miti warri jijjiiram hin feenilleen kee jiraachuusaa agarsiisaa jedha. Mootummaa naannoo Tigraay malee naannolee cuf keessatti paartiin badhaadhinaa jalatti galfamuulleen ammallee bulchootii dansaalleen dhabamuusaa yookaan ammoo bulchiinsi dansaan jiraachuuf fuula gariitti mul'achuusaa agarsiisaa jedha. Paartiin Dr. Biraanuu Faatii naannolee cuf keessatti bulchiinsi dansaa dhabuun gumboon hojjechuun deemokiraasiitti karaan cufamuun filannoon dhuftu akka filannoon dhugaa hin jiraanneef karaan tokko cufamuun akka namni yaaduu fi karaa qajeelaa fi karaa nagaatiin hin dubbannellee karaan gargaraa cufamuun dhaabbileen mootummaa filannoo irratti faayidaa paartii biyyi bulchitu guutuuf deemuu jiraachuu mul'ataa jedha. Tanaaf akkuma mootummaa faarsine paartii kanallee yookaan ammoo balaaleffachuufillee himachuufillee qophii jirraa jedha.
በተለይ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢው ፓርቲ ማስመረጫ ገንዘብ ማሰባሰብ በሚል እየተካሄደ ያለው መንገድ አከንጀር ከስመቱ yuan filannoo wal qabateen horii paartii biyyi bulchuuti qarqaaran jedhaniitiin itti jiran kun guruu jiran kunin filannoo seeriin qabnetti nam deemsisuu danda'a jedha. Taan ammoo seer dhabiitii filannoon dhufuu dandeettu karaa banuu jiraachuu danda'a jedha. Tan malee wanni nu arguu jirru waan akka malee miirna mammeessaati jedha Dr. Biraanuun. መንግስት ኃላፊነት ያለባቸው የገቢዎች ባለስልጣን ኃላፊዎች የሚቆጣጠሩትን የንግድ ማህበረሰብ ጋፈታምቶቲ ገሊ ብይ ኬሳ ክዳልደልቶቲ ፓርቲ በዳዲናቲፍ ሆሪ ባሰን ጋፈታም ፈከና ፈዳባ ቡልቺንስ መጋላ ቶኮ ቆፈቱዩ ጣላያ ቻፓ አባታይታ ገሊ ብይ ኬሳ ቀብዱኒ አክዳልደልቶቲ ፓርቲ ተና ሆሪ ባሰን ጋፈታን ተውባናን ግብረኑ ደራማ ጀዳኒቲን ሄረገን ቡልቾቲ መጋላቲፍ አላ ሀጊ ቶከሙ ሆሪ ባንኪ ትንገልችኔ ጀዳኒ አደባማንለን ጀዳ ባንኪ ፊዳብለን ኢንሹራንስ ሲላ ፓርቲ ወሪ ወልትቀቡ malleni doorsisaan horii baasuutti akka jiran bulchootii mootummaatuun dogoggora akkasiin taatinillee akka hin fudhanne yookaan ammoo akka hin arginallee dubbatee jedha. Mootummaan waan akkana kan tolchuu dhabuun gorsuu dhaabuu fi nam gorsuu leenjisuu qabaa jedha. Ta'uu baannaan gara humnaan buliitii hamtuun nam geessuu danda'a jedha. Boortiin filannooleen hojii itti kennaniif itti gaafatam guddaa kana jabaatanii hojjechuu malanii dubbii karaa deebisuu malanii jedha. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dambiilooloon eegii rakkoo keessi seentamee ayyuu turte akka jaarroleen achi jiran jedhanitti fali jiru yoo mootummaaf warri wal dhabe dubbitan harum nagaatiin laallatu qofa. Jireenyi achillee waan qaala'eef mootummaan godina Qellem Wallaggaa gargaaruu malee jechuun dubbatanii Naakor Malkaatti gabaase. Tibbana hojiidhaaf gara Oromiyaa lixaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo dhaqnee yeroo turreetti qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambidolloo keessa socho'anii mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gad socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambidolloo callisa keessa seenti. Qaamota nageenyaa magaalaa keessa darbee socho'uudhaan kan hafe magaalattiin akka callisteetti kan isheen dhiisifattee barisiifattu. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti. Jechuun kan jiraattotni dubbatan jaarsolee biyyaa gaafanne keessaa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan nagaan kun akkamiin dhufuu danda'e jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru. Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naanamne keenya sagalee rasaasaa yoo dhagabame hin naanamne keenya kanarraa kan ka'e xiqqoo seewumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nutti dhufa jedhee yaaddaa jechuudha hin dhiphata. Torban lama sadan kanan jedhe kuni waldooleen kiristaanaa masgiidoti namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruufi waaqayyoo torbanoota lama sadan darban kana waan nagaa nuu fiduudhaaf achi as nutti aggaame nutti fakkaatan nagaan jira namni mana isaa keessatti nagaa qaba tasgabbiin hamma tokko fakkeenya yoon sii kaase. Dirree istaadiyoomii Dambidolloo irratti taphat ture. Kan piriimeerii kan akka sadarkaa Oromiyaatti dorgoman jira. Kan aanoleen godina Qellem Wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira. Baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jenna istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabamee nagaadhaan xumura. Waraanni adda bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasisee hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkatee gal waraanni gariin hafe immoo bosona godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota nageessitoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhame uummataa jedhu jaarsoliin. Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina Qellem Wallaggaatti hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun gibira gafalee mootummaadhaaf wannu gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtuu hojjetamaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii iddoo biraayyuu dabarsee tajaajilaa ture. Magaalaan keenya amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtuu hojii hojjetutti harki isaa hidhamaadha. Mikinaa isaa haala nageenya kanaatiif kan mootummaas ganda keessa baadiyyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Isee argamtu gabaarraa wal saama malee oomishi keenya eessattiyyuu kan inni dabalaa kan inni wannoo taa'e hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akka lafa bunaa kana keessa galee namni hojjetachuudhaaf seeraawwan godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa geessu naannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira. Fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'ee magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Garda caalmaan isaa hiyyeessa kan isatti hafe. Hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nu rabbitu walitti hafe asitti. Kan
Kan iyyaa jedhus garuma rabbiitti garuma waaqayyootti jechuudha. Isaan bulaa jiran. Amma yeroo sanaa gunaana yuunivarsiitii ijoollee qabna, fira qabna, iddoo gara biraadhaa godina adda addaarraa. Ijoollee keenya wajjin wal quunnamuu hin dandeenyu, neetwoorkiin hin jiru, bilbilli manaa hin jiru. Rakkoo guddaa keessa jira. Uummatichi waan adda addaatiin maqaan isaa badeera. Garuu uummatichi harkisaa garaansaa qalbiinsaa qulqulluu. Inni achii gad dhufullee yaaddaa dhufa jechuudha. Yeroo as ga'u maanni akkamitti dhageenye waan gara biraa haalli uummatichaa, haalli dargaggoo namaa wajjin walii galan, haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii shaayii buna dhugaa nu hin jedhanii qursii nu qopheessanii wajjin jaatan adda. Inni gubbaadha odeeffamu waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi amma tokkollee nagaa qabnaan uummati baadiyyaa amma baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira. Pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana adeemtan maaliif lafatti galuu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira. Mootummaan federaalaa ta'e mootummaan naannoo waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroon fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan. Mootummaanis ta'e riphee loltoonni bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan. Hundumaa caalaa nagaa biyya tokko kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedhaaf. Diina gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuu qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasi kun kenneera yaada furmaata mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufanii. Qaama mootummaa wajjin walii galuu dadhabe. Wal ijaaraati. Abbaa gadaa. Jaarsolii biyyaa fudhaati, abbootii amantii fudhaati, itti deemaa haasofsiisaati nagaa bunuu buusa, nagaa barbaadan jedheetu akka hojii maneetti mootummaatti kenna. Tariikaa mootummaan itti deemaa jira ta'ee, sichi itti deema ta'ee hin beeknu eegaa jira uummati ammayyuu. Maaliif wantoota humna hawaasaa gaarraa ta'e waaqaa gaditti kan danda'u mootummaadha waan ta'eef walii wajjin mari'atanii furmaata akka nuu kennan. Isa kana dheebote eegaa jira. Gaaf tokko waliigalteen akkasii ta'eeraa jedhee uummata Dambidolloo waan boqochiisu nutti fakkaata. Kan dubbatu miti amma kan nu hidhamne. Kan abdii nuu kennu miti kan nu hidhamne. Kan piraaktikaalii raawwatee xumuree ilaa saba koon boqochiisa jedhee achi abbayee dhugaa jiru nu ibsa. Kana yeroo ta'u immoo qaamni walii wajjin mari'atame sunillee utuu uummatatti ibse dhugaa ta'uusaa. Beektonni Oromoodha. Kan du'aa jiru Oromoodha. Kan ajjeesaa jiru Oromoodha. Sababuma tokkotu wal fixaa jira waan ta'eef kana gidduutti nagaa buusuudhaaf miidiyaadhaan kallattii adda addaatiin adeemurra tokkummaa uume Oromoon humna walii ta'e kallattiin karaa nagaa kana isaaniif bakka jiranitti gahee isaanii taphatu. Rakkoo hawaasa giddu galeessa godhate furmaata hawaasa kana giddu galeessa godhate gama lamaaniin mootummaadhaaf qaama mootummaan mormu kana gidduu yaada jiru furmaata akka argatu yaada kaa'uu qabu. Itti hirmachuu qabu. Qaala'insi jireenyaaf haalli dhabamuu nagaa qonnaan bultoota hedduu kan bakka biraatti baqachiise hojjettoota mootummaaf namoota hojii dhuunfaatiin jiraatanis kan rakkise waan ta'eef mootummaan deeggarsa taasisuu qaba jechuun kan gaafatan jaarsoliin kunneen. Bulchaan godina Qeellee Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalee gama isaaniitiin Dambidolloo fi Qeellee Wallaggaa ilaalchisee odeeffannoowwan sabaa himaalee hawaasaatiin daddabarfamanii fi waan qabatamaatiin naannichatti mul'atu garaagaraa jedhan. Waan kana seensi gootanii dhuftanii nu gaafachuu keessaniin maqaa bulchiinsa godina Qeellee Wallaggaatiin isin galateeffachuun barbaada. Yoo godina kana haala baate godinni kun akka inni lafti galagalee uummanni isaa galagalee uummanni kun buqqee biyyaa bahee godinni kun hojii keessa kan jirti kan inni kawwachaa waan dhugaan lafarra jiru sana miti kan inni ibsu jecha biyya keenya keessatti jijjiiramni guddaan dhufeera dhuma namaa faana rakkoon hin dhibu rakkoowwan jiran sana immoo karaa nagaadhaan namni wal mari'atee ilaaf ilaammeedhaan rakkoowwan hiikkataa deemuun duudhaa keenya ganama keessattis kan qabnudha kan iyyuu barsiisuu dandeenya inni kun gabbachuu danda'u qabaa kan jedhu amantaan mootummaan amma qabatee itti deemaa jiru akka godina keenyaatti rakkoon kun umurii dheereffatee jira keessumaayyuu erga dhaabbileen siyaasaa biyya alaatii biyya keessa galan dirreen dimokiraasii babal'achuu danda'u qabaa mootummaan itti deeme as akka godina kanaatti godinaalee biyya kana keessa jiran keessa godina Qeellam warri didanii bosonatti hafan turaniiru isaan kana karaa nagaadhaan ammas deebisuudhaaf mootummaan karaa laafee obsaan eeggachuudhaan hanga ammaatti kan ture olaantummaa seeraa mirkaneessuu wajjin wal qabatee akka hanqinaatti mootummaan kan inni qabu jira isa kana biratti ka'umsi isaanii guddaan garuu gara laafummaan kun hin jiraachaadha obsaan eeguun nama fixachiisuun baay'ee jiraachuu danda'u qaba kan dhangala'u dhiigalmaan namaati dhiigalmaan Oromooti kun immoo hunda keenya garaa madeessa kanaaf nagaadhaan eeggachuu danda'u qabna dursa nagaadhaaf kennine isa kaan immoo olaantummaa seeratti taanuu danda'u qabna kan jedhu kanarraa qabame. Dambidolloof aanoleen 11 godinicha keessatti argaman gara nagaa waaraatti akka deebi'aniif qaamoleen nageenyaa uummatichaa wajjin hojjetaa jiru jedhan yaada mootummaan riphee loltoota wajjin mari'achuudhaaf dhiyeessuu maalirra gahee jennee kan gaafanneef deebiitti aanu kennanii jiru obbo Gammachuun. Akka mootummaatti kan jalqabamee jira deebiin inni argatu sadarkaa keenyatti odoo hin taane sadarkaa oliitti mariichi kan inni eegalame sadarkaa
karaa sanatti wanni jalqabamee fi wanni nullee abdii godhannee itti deemaa jirru inni hiikkataa kan jedhu sana abdiin qabnu ammaaf sadarkaan ga'e sana of harkaa dhabus warreetti sochichi jalqabuusaa nan beekaa jechaadha. Kanaaf inni sun inni hiikkataa kan jedhu qabna. Komii tajaajila intarneetaa fi bilbilaa addaan citee ilaalchises akkasuma dhimma qaala'insa jireenyaa irratti komii jaarsolii biyyaatiin ka'u irrattis deebii kennanii jiru obbo Gammachuun. Neetworkiin nageenya isaa uummataa wajjin wal qabatee gaarii kan ta'e jira. Gama biraatiin immoo waan barbaadu information barbaadu hawaasni argachuu dhabuudhaan immoo akka hanqinaatti kan ilaalle jira jechaadha. Gama kootiin qofa kan deebiitti argatu jiru hin taane qaama waan kana hoogganu jira. Iddoo baay'eetti nu qofa odoo hin taane diinnis kukkutuudhaaf balleessuudhaaf kan inni itti deeme bal'aadha kan inni jiru jechaadha. Hojii kana dhaabuudhaaf kan inni itti deeme bal'aadha. Baadiyyaa keessa inni isa kana sirreessuudhaaf rakkoo nageenyaa kan ilaalamaa jira waan ta'eef inni kun yeroo gabaabaatti hiikkataa inni kan ilaallu ofii keenya. Qaala'insi jireenyaa jedhamu jiru qaala'insi jireenyaa jira. Rakkoon jireenyaa ulfaataa dhufeera waan dhufne ulfaataa dhufeera sirrii. Nageenyi yoo jiraate waa hundi isaa kun hin salphata. Oomishni iddoo tokko jiru oomisha gara kanatti dhufuu danda'a. Gara kana jiru immoo iddoo biraa dhaquu danda'a. Oomishni kan oomishate oomisha isaa baasee gabaa geessuu danda'a. Kan gabaa jiru immoo bitatee manatti galuu danda'a. Amma gaaffiin uumamee jiru sochii tiraansaakshinii kun dhaabbatee kan inni jiru. Kanaaf uummanni baadiyyaadhaa buna isaa oomisha kan gabaa baasuu dhufus dhaabbatee kan inni jiru jechuudha. Kanaaf amma nageenyi kun gaafa mirkanaa'e tiraansaakshinii sana waldaalee hojii gamtaa uummatootaan gurmaa'anii jiru waan ta'eef oomisha iddoo biraa jiru sana gara kana fiduudhaaf sochii adda addaa eegallee kan jiru. Inni sun yeroo gabaabaatti hiikkachuu danda'a kan jiru sanadha kan ilaallu. Haalli nagaa amma mul'achaa jiru akka itti fufuuf qaamoleen hawaasaa hundumtuu gumaachuu qabu jechuun ergaa isaanis dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Dambidoolloorraa. Raadiyoo Viiyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii eegee jalqabne qophiiteen gara daqiiqaa 16 tokkoon. Kaffiyaalota Tafarraa manidhaa Itoophiyaa keessatti miila lamaanuu irraa kutan kan qabattu. Gargala hama keessa ba'ee jijjiiran biyyeetti dhufeeni Maayikalaawwii baay'eetiin amma abbaa ilmaati. Garji tokkoof wayiin duratti ilma argate. Jireenyi akkamitti jira? Tsahaay Daamtoo isaa fi jaartii isaa adde Ilillillee dubbifte. Obbo Kaffiyaaloo Tafarraa naannoo Oromiyaatti dhalatee guddate. Bara 1992 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnoota sadarkaa digirii jalqabaa hordofuudhaaf yuunivarsiitii Hawaasaatti ramadame. Gosa barnootaa saayinsii biqiltuu hordofaa ture. Kaffiyaaloon wayita mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni sagalee isaanii dhageessanis ta'e dhiittaa mirga dhala namaa falmuudhaaf adda durummaadhaan hirmaachaa akka ture dubbatama. Fulbaana 4 bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaarraa eegalee Kaffiyaaloon osoo gara barnootaattis ta'e gara maatii isaatti hin deebine waggoota 12 mana hidhaa keessatti dararama hedduu keessummeessaa miila isaa lamaanis itti dhabeeraa jira. Haa ta'uutii har'a Kaffiyaaloon seeraa jireenya isaa haaromsee maatii horateera. Kaffiyaaloon adde Ilillii Lalisaa waliin bultii jaarrateera. Adde Ilillii Lalisaa waliin Kaffiyaaloon akkamiin akka wal baran isumarraa dhageenya. Gaaffini ana biraatii ka'ee gaafan argu nama baay'ee dubartii tasgabbooftu nan barbaadan ture jechuudha. Nama Oromummaa keessa turee fi nama Oromoo ta'ee jiraate, nama obboroo Oromoo ta'ee jiraachuu barbaadu. Ulaagaalee kiyya ture. Ulaagaaleen kun immoo sababa hedduun qabana nama na hubatuu fi nama yeroo tatteetti chaalenjii nama go'a laayifiin kiyya. Sanallee tilmaama keessa gashuu ture. Darbee immoo eeyyama Waaqayyoo ta'ee yoo jiraannee mucaa godhannee mucaan kiyya Oromoo taate akka guddattu barbaada. Kanaaf haati immoo gahee guddaa qabdi. Wantoota kana tilmaama keessa gashuutiin nama Oromoon barbaadan ture jechuudha. Fuudhuu argan murteesse, nama na gargaaru argan murteesse. Ulaagaalee kanaatiin ishee argee gaafan ishee argu tasgabbiin ishee fi hundi ishee natti tolee akkas jechuudha. Akkuma yaadettiin argadhe. Akka yaadettiin argadhe baay'ee tasgabbooftuudha isheen. Anarra baay'ee tasgabbooftuudha. Tasgabbii qabdi. Hangan eeguu olitti ta'e inni maaliyyuu ilaalcha gaarii naaf qabdi. Qaawwa kiyya hedduu naa duuchite jechuudha. Kaffiyaaloon osoo gara mana hidhaa hin deemin dura hiriyaa yookaan jaalallee qabaachuu dubbatee garuu waggaa tokkoof erga mana hidhaatti dabarsee hiikamuun koo falan qabu jechuudhaan jireenya mucayyoo akka hin burjaajjoofneef heerumittiin jedhe jechuun jireenya maatii horatanii jiraachuurraa abdii akka kutate dubbata. Bor waliin jiraannaati wal faana jiraanna malee waan baay'ee walitti sinnee waan foolii warree wal faana jiraannu miti yeroo sana. Laayifii akkasii keessattuu hin jiruutiin mana barumsaarraa hidhame. Manadhaa keessatti immoo waan akkasii sammuu kiyya keessa hin turre sirma jechuudha. Innumaan iyyuu haadha manaa godheen jireenya jiraadha kayyoo karoora kiyya keessa hin turre. Maaliif haalli nuyi yeroo sana manadhaa keessatti turre baay'ee waan nama aarsuu fi waan tokko gadi baanee siyaasuma kana keessa jiraachuun barbaadan ture. Siyaasa kana keessa deemuun barbaadan ture jiraachuun barbaada. Siyaasa keessa sun jiraadhu haadha manaa fidhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaanne yaadni kiyya akka hiramuun barbaadun ture. Haa ta'uuti yeroo baanee sana karoora keenya ala fi tilmaama keenya ala baanee yerootti mana hidhaatii baana jennee tilmaamnee
Addisatuun tilmaamiin baane mana dhaatti. Akka ittiin qilleensi yeroo sanaa nu baatee daarashinii nu jiraachuu qabnurraa nu jijjiiree jira waan hundumaafu. Akkas ture jechuudha kan. Kaffayaalaan waggaa 12 erga dararama hedduurra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii ijaarrachuuf murteessuus ibseera. Mana obboleetti kiyyaan ture mana obboleetti kiyyaatii bahee of danda'ee jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne piroozijeerii eegeen deemnee akka maatii eeyyamsiisnee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha achi booda. Cidha aadaa Oromoo keessaa aadaa fuudhaa fi heerumaa bakka ani itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture tun dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dookumentarii isaa tun jedhee baay'ee natti tola ture. Sana gochuu hin dandeenye sana waan lamatu na daangesse tokko humna lammaffaa yeroon isin haalaachuu dide humna isaas hin qabu haalli isin turree boodarra immoo biyya deemna jennee biyya akka hin deemne immoo koomaandi poostiin labsame akka carraa ta'e bakka koomaandi poostiin itti labsametti maatiin kiyyachi turani sababoota kana walitti hidhamee cidhan godhatiin hafe. Ililliin shamarree qabsoo Oromoo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu kaffayaaloo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jetti. Akkaataan isaa jinitti wal bare gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo galee mana obboleettii isaa ture ilaalcha isaa deemetanii achumaan wal barre jechuudha. Isa dubbisuu deeme jechuudha. Ani hojiin koo dabbalummaa ture. Dabballee adda bilisummaa Oromoo ture. Achumaan hojii hojjedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme. Achumaan wal agarre jechuudha. Yaaddoo hin qabu yoo deebi'es deebinee akka wal arginu abdiin hin qabu. Midhaamees hin ba'a. Kan deemaa baay'een gammadaa isaa wajjin jiraadhee bultii ijaarradhee dhala godhachuu koo baay'ee gammachuu natti dhagahama. Obbo Kaffayaaloof aadde Ililliin erga bultii ijaarrataniin as ilma tokkos godhataniiru. Marroo jechuunis maqaa baasaniiruuf. Marroo ilmi obbo Kaffayaaloo erga dhalate ji'a tokkoof torbee 2 ta'eera. Jaalalli waa hunda caala kan jette Ililliin namni nama kan jedhamu yoo waliif yaade qaawwa waliif buuchuu danda'eera. Kun ammoo bultiin waliin jiraachuuf murteessaadha jetteetti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii fayyaa dabarra. Qophii fayyaa har'aatti waan vaayirasii koronaa sanitti himna. Vaayirasiin koronaa addunyaa waan hedduu wareersuu jira. Amma biyya hedduu keessatti mul'achuu jira. Biyyi dhukkuba kan itti argan Chaayinaa taaneetiin namni hedduun keessatti dhibi kan dura argani Kooriyaa kibbaati. Barattoota Itoophiyaa hedduun achi jiran oolmaaf bultii isaanii imbaasii Itoophiyaatiin quba wal qabaachisa akkasitti waan koronaa kanallee walitti himneetiin waan jira wal odeeffannaa jedhanii jalannee dubbise. Kooriyaa kibbaa magaalaa Deejoon keessa ka jiru Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii yookaan KSIT jedhamu keessatti barataa waggaa 6ffaa kan ta'e Gammachuu Baqqala haala vaayirasii koronaa fi jireenya isaanii kan waliigalaa gaafatame akka jedhe. Andagayyotii kwaasin ture ammas itti maastarsi barachaa jira. Garaagarummaan jireenya irratti sodaadha. Duratti yeroo fe'anitti bahanii iddoo fe'an deemuun asitti rakkoon qabu ture amma garuu akka barattoota yuunivarsiitii mooraadhaa bahuun sodaannaa maaliif yoo gadi bahanii iddoo namni dhibee kanaan qabameetti deemu wayii dhaqna jennee waan sodaannuuf lammaffaa yeroo hundaa maaskii kaawwannee deemuu qabna fuuldarratti. Kanaan ala duraanii iskeejuuliin boo tokko jijjiiramu baanaan amma garuu sababa dhibee kanaaf yeroodhaan amma seemisteerrii jalqabuudhaaf torban 2 butamee hojii dhaquun hin barbaachisu manuma keessan taa'atii hojjedhaa jedhu kanadha gara rakkoon inni fide. Sagantaa barnootaa jechuu keeti? Sagantaa barnootaas hojii amma hedduu jijjiirama yeroodhaan haaluma dhibeensaa ilaalame. Isin walii keessan wal argitu? Nuti egaa amma yoonaa wal arguu hin dhaabne amma yoonaa nu keessattuu jechuun akkuma barattoota mooraa kana jiran kan Itoophiyaati barattoonni mooraa kana jiran warri Kooriyaas namni qabamee hin jiru. Kanaafuu amma yoonaa baay'ee Sudaan hin jiru wal arguudhaaf garuu ennaa wal agarru iddoo namni baay'atu ennaa dhaqnu maaskii kaawwannetti deemna. Kanaan ala daqiiqaa muraasaan harka keenya ni dhiqannaa alkool saayinsaadhaan harka keenya ni qulqulleeffannaa yeroodhaani. Kanadha malee wal arguun akkuma dureeti. Yuunivarsiitii keessa jirtu ijoolleen Itoophiyaa irraa dhaqxan baay'eedha? Gara 40 taana. Amma 40 keessanuu achuma jirtu? Hundumtuu asuma jira. Namni biyya gallakkisee deema hin jiru amma yoona. Odeeffannoo waa'ee dhukkuba kanaa eessaa argattu? Sooshaal miidiyaa gubbaatti feesbuuk irra galnaan gaazexoonni biyya kanaa warri afaan Kooriyaas warri afaan Ingiliffaa daqiiqaa muraasaan kan namni akkanaa qabameera iddoo akkanaa deemeera jedhanii riippoortii godhanii lammaffaa guruppiiwwan feesbuukii gubbaa jiran guruppiiwwan meeseenjarii kan haala adda addaatiin uumaman isaan gubbaa irratti namoonni ergaa walii dabarsu. Sadaffaa fakkeenyaaf magaalaa namni keessa jiru keessatti mootummaan namni tokko innaa qabamu namni akkasii qabameera iddoo akkasii guyyaa akkasii tiraanspoortii akkasii fayyadamuudhaan deemeera jedheetu haala teekst meeseejiin ergaa.
Kan biraan manni barumsaa keenyas weebsaayitii isaa irratti nuti adda addaan hubaasaa namni akkasii iddoo akkasii deemee jedhee over afaan Kooriyaan ergaawwan darban gara Ingiliffaatti jijjiiree nu erga. Kanaafuu rakkoon infoormeeshinii as hin jiru. Namni akkuma dhibameen iddoon deeme maal akka hojjete maal akka tiraanspoortiitti fayyadame infoormeeshinii karaa baay'eetiin nu qaqqaba. Of eeggannoodhaaf namni iddoo sana deemu akka dhaabuuf yookaan immoo inni yoo deemes akka of eeguuf harka isaa akka dafee dhiqatu. Magaalatti keessa jirtu maal jedhama? Deejoon jedhama. Suulirraa fagoodha? Suulirraa gara kiiloomeetira 120 fagaata. Egaa magaalaatti jirtu keessa namoonnumti walumaa gala qabaman meeqa jedhamee dubbatama? Amma yoona ofiishaalii nama 6 qabame garuu daqiiqaa muraasaan dura naani cheekuu namni 8 qabameedha oduun jedhu jira. Namni du'e amma yoonaan jiru nu bira. Guutummaa biyyattiittoo jechuun Kooriyaa Kibbaatti qabamaniiru kan jedhaman lakkoofsaan meeqa ga'eera? Amma gara 2,000 dhiyaachaa jira fakkaata. Gara 1,960 waan ta'e ga'eera jedhama. Namni du'e immoo 13 ta'eera. Magaalaa Deeguu kan jedhamu tokkotti kan baay'ate. Magaalaa sana keessattidha namni gara parsantiin 70-80 kan qabame. Kuban tokko dura keeziin Kooriyaa ture 30 dabarreeyyuu kuban tokko keessatti amma 2,000 kan qaqqabe. Nyaata eessaa argattu gabaa dhaqxaniin bibbitattu? Amma yoona baay'ee namni paanik ta'ee nyaanni hin dhabamne. Nuti barattoota waan taaneef mooraa keessa kaafteeriyoon jiru. Kaafteeriyoon namni seerumaan hojjetu. Kanaafuu nyaata dhabne kaafteeriyaadhumaa nyaanna. Lammaffaa bargar firaanchaayiziin jiru, saandiichi firaanchaayiziin jiru. Isaan sammuu hojjechaa dhuma jiru seeraani. Tooronni xixiqqoonni kan nyaata salphaa gurguran mooraa keessa hedduu jiru. Isin fayyadamnamni mooraan alatti amma yoona wanti nyaataan dhabamne. Amma mana barumsaa daree gaafa dhaqxuusaa ta'uu kaafteeriyaa yookiin mana nyaataa dhaqxee achi gaafa fayyadamtan fuula keessan haguugdanii deemtu? Dareen jalqaba jedhamee ture sammuna kana garuu amma babal'achaa jiruuf achi dabarsan waan ta'eef daree deemaa hin jirru. Garuu laaboraatoorii deemuun dirqamadha. Laaboraatoorii innaa deemnu fuula keenya haguugganneetu deemna. Kaafteeriyaas innaa deemnu fuula keenya haguuggannee deemna. Nyaachuudhaaf ofirraa baasuu qabna malee eeggachaa jiru. Fuula haguuggachuu yeroo jettu afaaniif funyaan qofa moo akkuma jirutti fuula guutummaa? Amma yoona afaanii fi funyaani. Maatii keessanii wajjiniin wal quunnamtuu yaaddoo qabu? Maatiin sirriidha baay'ee yaadda'u. Miidiyaan yeroo ammaa kana baay'ee odeessaa waan ta'eef baay'ee vaayirasii kana. Maatiin baay'ee yaaddaa garuu uummanni Kooriyaa amma gara miiliyoona 50 oliiti kan qabame garuu nama 2,000 oliiti. Kanaafuu baay'ees akka yaadda'uu hin qabne tanimaa maatii koo wajjin wal quunnamu. Lammaffaa immoo dhibee baay'ees nama ajjeessu kan taane mortaalitii reetiin akkuma addunyaatti yommuu hin parsantii 2 dabarre. Kanaaf dhibee baay'ee yaaddessaa kan taane maatii nama yaadachiisa. Isaan garuu yaadda'uu hin dhiisne malee. Fixuuf hin jedha yaaddi si hafee jira? Namootuma biyya biraa jiran kan amma nurraa baratanii waan isaan gochuu qaban kan jedhe yaadutti qulqullina isaanii eeggachuudha. Qulqullina jedhamu harka isaanii dafanii dhiqachuu danda'ame iddoo dhibeen kun ka'aa jirutti kan jiraatu yoo ta'e immoo maaskii fuulatti kaawwachuu innaa qufaan innaa attifatan fuula isaanii kabar gochuu qabu. Harkaan isaa ta'uu yookaan sooftii warqa ta'eetiin kanadha kan hin jechuu barbaadu. Barataa Gammachuu Baqqalaa deebinaa laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomi. Isinis yaaddoftanii gaafachuuf isiniif galatooma. Kooriyaa Kibbaatti ambaasaadara Itoophiyaa akka ta'an obbo Shifarraa Shugguxee vaayirasiin koronaa guyyaa guyyaatti babal'ataa dhufuu ibsanii mootummaan biyyattii odeeffannoo ga'aa kennaa waan jiruuf itti gargaaramaa jirraa jedhan. Heddumina lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa hagam akka ta'e mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'us barattoota 500 ta'an dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa 1,100 ta'antu jira jedhamee amanamaa jedhaniiru. Vaayirasii koronaa kana kan ilaaleen hawaasa Itoophiyaa waliin gama odeeffannoo wal jijjiiruutiin kan gaafataman obbo Shifarraa Shugguxee akka jedhanitti. ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ሁለት ነገር ነው ያደረግነው። አንደኛ በሲዩ የፌስቡክ ገጻችን ላይ የሀገሪቱ መረጃ የሚተላለፍባቸው ስርዓቶችን lakkoofsi dabalaa yeroo deemu waan lama goone tokkoffaa karaa gama feesbuukii keenyaan biyyattiinis ta'ee mootummaan odeeffannoo dabarsan jiraattonnii fi barattoonni keenyaa akka hordofan goone. Lammaffaa itti gaafatamtoonni hawaasa Itoophiyaa waan jiraniif kanneen biyyattii keessa jiraatanii fi barnootarra jiran waliin waltaane hojjannee jedhan. Dhukkubi kun to'annaan ala yoo ta'e lammiiwwan Itoophiyaa Kooriyaa Kibbaa keessaa baasuu kan ilaaleen mootummaan Kooriyaa Kibbaa sirna tajaajila eegumsa fayyaa jabaa waan qabuuf sadarkaa sana geenya jedhee hin yaaduu jedhan. Haalli itti vaayirasiin koronaa to'annaa ala itti ta'uu inuma mataanaan garuu tarkaanfii barbaachisu maranni fudhannaa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenyaan jaallanne gammadaati nagaatti.
meetira baandii 22 fi 31 irraan nu caqasuu jirtanii hornaat voanews.comiin iimeelii kennaa qophiteenna naayil saatirraallee caqasa naayil saatirraa waan torbaan irrisanii deebinuu fi waan amma ta'uu jiru kana gama kanaan immoo feesbuukii kennallee irraa qophiteen caqasa marsa intarneetii kennallee irraa waan nu oolmaa fuultee addunyaa gabaabsine sanitti nu caqasaa jenna taarraa sanum jenna naga keessanuu bula boru walitti dachaan sagantaa afaan amaaraatti taana anini soraa lafeeti. The voice of America.